Jimmaan jiru yookaan Harargee jiru yookaan Baalee jiru yookaan addunyaa gubbaa jiru. Anaan duraayii kan jennu qabu. Amma bakka dhufee kanatti itti gaafatamummaan iddeen jiru kun kasaati jechuudha. Wallaahi. An amaanaa anatti kenname. Anam addunyaa kana guutuu aadamu waan namu mul'atu. Aadamu qofa jechuudha. Lama jiru. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. إيجا سكنتاك إني دبرت الرتي سنا نبي موسى عليه السلام كافنيتي الرها سواد إفني مهر إلاليتي أصور نتاتي وكهو نتي وانسان فيدي غندو هنا فيدي مه جولي سن جولي ركتان جولي دبرا ركتين أبغى تجور تكون أمني أبغى تجور akkaataan nuti jennee dabarfannu akki nuti itti dabarfannu amma fakkeenyaaf silaana tahe akki naannoo sana irra dabarfadhu ummata tokko bishaan obaafachuudhaa gabbaa'e kan ijoolleen dubraachi dhaabbachuu jirtu maaliif uummanni inni kun ijoollee dubraatiif illee kabajaan kennu ijoollee durbaan kabaju maal uummanni kun jedheetuma isaanuma jajee isaanuma wanni jedha jechuudha zigaalaa komachaa bira dabarfadha malee hin hojjedhu wanni bakki sun irraa kaate itti gaafatama ofii fudhachuu dhabuudha jechuudha. Silaa wanni waan namaa siyaasa jiru Muusaan amma jaran akkamisin maareen isin inaasoo inni. مي أما أسرتي ونني أمس قافي تقص قافت شو بربادو قرآني سورة بقى كيستي والذين يتوفون من ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إيه أتبودا قد في مال جدا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف بالمعروف فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف فلا جناح عليكم جتم مالي أما يصير ردين إنجيل قرآن هو كيجي دوبرتين تكو أبا منا وقول رادو إجي أفور إفي قويا قرآن يقتشو قبان يرو خنا كيستي أكاتا وايم فور أفيروما بروسيسني فور أفيروما كا جيفامون قبل جاتنين كنا كان جيفامني دورك ربين أموجي فلا جناح عليكم إسنير ركون يوكادلين إسنير رنجرو فيما فعلنا في أنفسهن وان جريء في التوجتان كيست بالمعروف وان غاريوتي يوان غارين تاني قافة من الرجرة ما يشوف كذا مو أيت مكانه والقبتة قافي تكون سقافة دوسون سقافي كندي بس ندرا سومالي بانا مورم بانا أيت تكون أي نتيا ساجر مسلم ورجيماتي مورا رجيت مورا بالي الدنيا مسلمة بوتو أنا تيها سأجرا فكينيا ميتيو نمان تنا إرها سواجر تونيو ميتيو ورا إيغوريمو كان ورا بورماتي مو كم mucciyo islaamaa guutuu jirtu hunda sitti gaatamaan aan jechuu jira fakkeenyoon gabaabsee si hime anaan jechuu jira dubartiileen islaamaa hundinuu rakkoo isiin ofirra gootu hunda irratti ni gaafatamtaan aan jechuu jira jechuudha. Sagantaa keenyaa inni jalqabaatis kan amma muslimni dhimma warra Harargee dhimma warra Jimmaa islaamummaa godhee qoqqoode kana dhimma gandaan qoqqoode kana dhimma manaan qoqqoode kana dhimma namaan qoqqoode kana islaamummaa keessatti qoodama kana nuti hin garre hin jiru jechuudha. Kun ammoo inni jechaa jiru dubartiin abbaan manaa irraa du'e yeroo hangana teessisee gaabbii isiin teessu himee kana booddee isa isiin firratti hojjettu waan isiin firratti hojjettu sun macruufaan taanaan seera qabeessa taanaan islaamummaadhaan taanaan ittiin gaafatamtan jechaa jira. Waan isiin ofirra daleedeef hin gaafatamtu jechaa jira yoo wanni sirrii ta'uu baatu ni gaafatamta. Waan isiin ofirratti dalaydu kan isiin of gootu yoo sirrii ta'uu baate ni gaafatama. Yuusuf hin gaafatamaa jechuu jira jechuudha. Maal jechuudha kana jechuun? Dhimma isiitiif ni gaafatamtaadha moo inni natti himaa jiru. Kana amma dhalaan hoggaa gaafatamu dhiiraa gaafatama dhiirti dhalaa gaafatama jettu kun hin jiru islaama keessa dhageenye nagarre bakka irraa filne. Dhimma isiiti ni gaafatamti obboleessa isii jechuun ni jira as keessa. Gartee kumiin kun ilma adeera abbaa namoo abba baana moo eessuma baana. Ka'anaa waliin beenne barate gaafatamtaan jechuu jira. Adeemsii waliin beennu bara. As muslimna kan fudhachuu qabu jechuudha. Miciyoo Jimmaatiif Harargeen hin baane. Yoo muslima taate Harargeen. Yoo muslima taate Baalee. Yoo muslima taate Affaar. Yoo muslima taate Adareen. Yoo muslima taate Somaalee. Araba je yoo feete Faranjii je. Araba je abbaa feete je abbaa barbaade haasi. Muslima namni amaanaa baadhate tokkolleen hin gaafatamu. Tokkolleen hin bahu. Hundinuu gaafatamuuf ta'a jechuudha. Inni kun maatiif jedhee gaafatamu. Inni amaanaa sula duraanuu fudhatin duraanuu hin qeebalin durumaanuu waan harka darbeef gaafatama inni. Inni waan harka darbeef gaafatama. Kan immoo harka qeebalee duraanuu haaya fudheetiin jira jedhee aaddii seene
ka addii seene kuni maaliif waan fudhatte san hojiirra oolchine irra gaafatame kana jechuudha. gaafatame jechuudha namichi kun. Muslimni kana gaafafatti hime. Dhimmichi kana gaafafatti hime jechuudha. Kana qofaa miti waan tokkoon siima waa'ee mee itti gaafatamummaa fudhachuu kana irratti jechuudha. Gaaf takka biyya amma Maghrib al-Arabii naannoo jaamtu kana keessatti asuma biyya Araba Afrikaa kana jechuudha. Kanatti uummanni Islaamaa badee wanti adda addaa tahee farshoon babal'attee ifa baatee ribaan hammaatee namni tokko taa'ee ilaali. Booyyee nyaachuu fa'aa eegalanii Yahya ibn Ibrahim al-Judaali. Yahya ibn Ibrahim al-Judaali. Yahya ibn Ibrahim al-Judaali galatoomi. Jazaakallah. Namni kun taa'ee yaade maaliin godhe? Biyyi dide. Silaama nuti gandi nama hedduu wallahi tokkotti nama hedduu nama waa beeku gaafadha. Biyyi dide maaliin godhe naan jedha. والله نما يدو بيران ديني وهي مسؤوليات كان جرى المسؤوليات نورين جو لكن وانقول قبله إلا من يريحني نقدر نما واتكنا هرجل نما أنا متاعي مالو جتامتي تاعي نما جت ملء نما هرجل فتشيس ملء نقدر كتابه قام بنمون هنهار نقدر فتشيس كتابني نمن خن مالين قلوا أباجي متى جرى كجروت amantiin islaamaa duraan xiqquma seentee fi turte uummata kana naannoo Judaalaa warra ammaati kun jechuudha. Dawla muraabitoota aslii bu'uurri jararraa kaatee boodarra. Biyyoota kana keessatti hatta hanga rabbi dhiisanii wanni biraa gabbaramuu eegalamte. Namni gariin dhufee booyyeen dhalaanis halaalii kormaatu halaalii miti malee dhaltuun halaalii waan akkana jedhu faatu eegalee jira yeroo kana keessatti. Moggaatti numaatu dhufe moggaa ganda yookaan fagaachaa deemtu namni wayii tokko faan dhufee salaata rakaa saddeeffaa godhee jira ganda sanitti. Gariin itti dabalee jira gariin irraa hir'iseefii jira. Gariin irraa hir'iseefii jira. Amma namichi kun halkanii karaa dhaabsee jira kanuma guyyaa qofa deebiseefii. Gariin hijaabas warra attaleetu jira. Achi gayan batii keessa nama hin dhageen. Namni kun deemee. Nama waatti mus wal ijaaranii tumanii bara. Tuman. Wal ijaaraniiti nama waatti mee kottaa gara kana deemaa jee wal ijaaranii dhahuu eegalanii bara. Amma namichi kun maaliin godhuu qabaa jee biyya naannootti. Laan masala akkanutti beekumsa hin qabu laa Yahyaan. Hin qabu. Yahyaan beekumsa namatti hin sirreessan hin qabu garuu waa tokko ni qaba. Itti gaafatamni ana jechuun ni qaba. Itti gaafatamummaa qaba. Itti gaafatamummaan nama raffisu wallaalaa nama hin godhu. Yoo wallaalaa taate illee hin teessu jechuudha. Sanbooda maal ta'e mee kan godhu. Ni dadhabee ni wallaale maaliin ta'een si dhorka abbummaa dhabaa kanu gaafa abbummaa qabdu maaliin godhan. Maalin godha gaan maal hojjenna biyya kana ta'e. Maalin mucaa isaa dhukkubsatu ta'uu garteeti. Injiru. Achi fiigee liqeeffate achi fiigee kana boohee kadhate achi boohee maal godheeti wallahi haakima geeffate malee abadan hin jiru. Kontiraata mana hawwee dadhaba. Hin dadhabu. Hoggaa ogeessi fayyaa taa'us ogeessaatti jira jee hojii qilfata. Abadan. Lilmee sirriitti itti kaayaa jeetu gaafa taa'u. Gaan doktorri waraanu jira. Haya Yahyaan maal ta'e. Yahyaan achi deemee naannoo Tunuuziyaa kana keessa ulamaan jira. Dhaqee ulamaa kanatti himee nama tokko naa kannaa nama dhaqee barsiisee maal godhee islaamummaa kana barsiisu qabatee dhufe. Fidee haala kanaatiin Yusuf ibn Tashfiinii natti fakkaata. Abdallah ibn Yaasin. Abdallah ibn Yaasin. Abdallah ibn Yaasin fudhatee dhufe. Abdallah ibn Yaasin fudhatee galee barsiisuu jalqaban. Himuu jalqaban. As keessa nama meeqaa jira seeta? Ribaarraa kan galee argachuu jirtu jira. Farshoorraa kan warra galee argatu jira. Jarri kun amma namarra kakaasan. Tumuu eegalan wanti jalla boodara namicha dadhabnaan fuudhaniiti daangaarraa baasanii deemanii nagayaan lubbuudhaan deemboon irraa jedhaniin. Abdallah ibn Yaasiniin. Nagayaan fayyaadhaan deemu harkaan dhiibanii amma maal agarta beektaa? Goojjoo sarara gubanii bara. Goojjoo kenneefii jennaani goojjoo san ibiddaa irra gubanii kitaabatti hanga haftee walitti qabatee wani gubatee fudhatee nurraa bahi malee jedhanii biyya keessaa baasanii bara. Beekaa fedhee yaami. Muwaadara waraana. As booda nama beeku yoo nama aalima tokko sila hamma bakka Abdallah ibn Yaasin keesse goonee har'a bakka Abdallah ibn Yaasin goonee biyya tokko naannoo tokko rakkatte kottuu biyya kanarraa gorsii maarree godhii ennee geessine hanga kana biyya ari'ee akkam ta'a. Mucaan tokko yoo arabse goo isin irraa deemne ganda dhabne seetanii biyya dhabne seetanii nuti isin jecha dhufnee bara deebisaan isaa kana ta'a ramma deebisaan kee kana ta'a biyya dhabne dhufne seetanii isin jecha dhufneer isin jecha dhufne. Nakkinaa jecha dhufne. So amma ni bee eessatti hin gala jee hojiin kiyyan dalagamne. Hin galle. Eessatti gala. Dalagaa dalagame. Tumamee bar biyya areeme. Bakka itti dalaga dirreerra. Mana jalaa gubanii bar. Dirreetti dalaga turkate malee dalagaan yoo miraa dalagamtee gala eessa gala. Achuma gaara keessatti sharaa gateedhati.
Dagasii ni gaafsee. Eessatti hin deemu. Nama afur mokkanaatu warritti amanan jira. Asii dhufanii irraa qara'anii baratanii wanta jaan jarri afranis asumatti isa biratti. Baddaa keessatti gojjoo jaarrate. Gojjoo jaarrate. Muraabit jechuun ribaat jechuun juuraa dhufe warra dasee gaaraa keessa jaarrate tattaa'u jechuudha. Achiin amma nama moggaadhaan godhuu jalqaban haamanii asuma galee dasee ta'a osoo deemanii nama kuma faa ga'anii. Amma booda jemma heddummaatanii mimma leenjii waraanaa fudhaa jenga warraa fi warra dhufe kanaan leenjii waraanaa jalqabsiise. Amma ganda reefu ari'amee beesan ganda ni fudhattan moo fudhattan? Ni fudhattan moo fudhattan? Achitti islaamummaa deebisee khilaafaa islaamaa jaaree. Irraa dhaabbattamuun dhaabbattuudha bara. Mana rabbii jaaree kana diiguu irraa dhaabbattamuun dhaabbattuudha bara. Amanaa isatti kenname miti. Ni fudhattamuun fudhattamuun daawwan islaamaa bara. Amanaatti kenname miti. Farshoo gudhugu qaama san diiguu jira. Jaarmee rabbitti kenne san diiguu jira mi. Aboo mana rabbii eeginaan jedhe anaani. Diiguu dhaabbattamuun dhaabbattuudha. Waan jaaniin beektaa? Dhageenye hin barbaannu siin jenne maal si rakkise deemu kaa. Ammallee. Gaafa duraa san kaa. Muraanni haasaa seenaa kana keessa haasaa keenya laal abbummaan nama ooftu. Abbummaan achi nama ooftu jechuudha. Abbummaan achi nama ooftu. Kanaaf akkasi biyyattii san guutuu jijjiiree achirraa daawwan islaamaa hanga Ispeen hanga Andalus wanti deemtee sababa namicha tokkicha kanaatiin dawlaan muraabitaa kun ijaaramte sababa isa kanaatiin biyya guddaa addunyaa islaamaa Andalustan gaafa isin jiguu deemtu waggaa 800 akkatti fuftu isa godhe jira. Yusuf Mitishfi nama isarraa dhufe bu'aa hojii isaati. Yahyaa min Judaayii irratti barreeffama dura. Yusuf Mitishfi nama akkamii beektaa? Khaliifaa islaamaa jahaffaa jedhaniiti seenaan islaamaa barreesse. Khaliifaa jahaffaa ganda sanii bee ganda manurraa ba'aa jiru. Ganda reefu nu keessaa ba'a. Khaliifaa islaamaa Umar, Abaabakr, Umar, Uthman, Ali, ammas Umar shanjaaniti jahaffaan isa jaala. Akka barreessitoonni seenaa islaamaa akkasii kaa'anii jechuudha Yusuf Mitishfi. Darasaa isaati. Barataa isaati. Barataa Abdullam Yaasin. Ganda sanii bee ammas. Ganda salaataa saddeet godhatee kun salaata hijaaba keessaa darbatee salaata halkanii guyyaa jan kana halkanii kana isinirraa dhiise jee. Biyya tokko dhattee daawwaa godhuudhaaf eegaltee biyyi sun daawwaa sirraa hodha ga'uu baate itti gaafatamni kee sirraan bu'u jechuudha. Abbummaa quuqama qurrama wanni hin mul'atu. Quuqama sirraan bu'u. Quuqama qabaannan quuqama kana achi sin oofne hin deemini quuqami. Si haa quuqu dhimmi kun anaatu abbajii hundaaf naatu abbajii. Sigalee abbummaan fudhannee musliimni abbummaa fudhachuun ni jiraatu hundaafuu. Garuu eessaa hin eegala asirraa hin achi eegala mataa kiyyarraa ka'ee sunis kiyyattumaan achi deemu yoo jette that's right. Hin dhageenye ganda gurbaan amansiisaa jiru sadaffaan ogaa dhufe yaa qawmi ittabi'ul mursaliin. Silaama maal beektaa ni jiran isaanuu jedha biraa. لا نمني نوسي بالتو قلت شيء أنا إرجما رامي إرجما جرهون إرجما رابر جرجع جيسو جرابر نتو ربي نو جرهان تكنتي 100 متى يولالي ربو جرهان صديق كانت تكنتي أنا مالتون البيت تابر أما أنا بتشكون إرجع صدي بر نمني كون نما صدي بر نمني ربي نقول تكون أصلنا إليهم اثنين وعززناهما بثالث جي صدفان أنجبي السنجي نما صدي جركون إرجع قفتنو نما صديق كان جرانوتي دفين أبتدي دعوة قولوا ديما يشوا nama sheekha maaliin godha jiru dhuftee agartu. Sheenuun ni jira siin jechuudha bala malee. Maal hojjennu isaafis hojii isaati jechuudha. Kun rabbiin jira kana ergee isarrattis dirqama isaati jechuudha. Akkasitti musliimni abbummaa fudhachuu qaba. Abbummaa fudhannee abbummaa kana rabbiin khilaafaa itti gaafatama amaanaa nu kenne kana qoqqoodeen kennine jumlatan nu kenne. Namni silaa quuqama qabu quuqamni kun silaa waliin nu fita. Amma tokkoomuu dhabne maarree dhabne maal walii qabnaa dhufee bara. Tana wanni godha kana godhe silaa dirqama wal nu barbaachisa. Dirqama waliin nu haajamsiisa. Amaanaan akkanna kun gaafa dubartii malee naan deemne dubartii dhiira malee hin deemne xiqqaaf guddaa malee hin deemne Oromoof Soomaalii malee hin deemne Soomaaliif Araba malee hin deemne hogganuu deemu nama barbaada. Hara wali dhufnaa kan wal barbaadu silaa wanni kun wal barbaachisee. Amaanaadhaa fi wanti kenname kanaa fi wanni ogguu waliin fakkeessan Nabii sallallahu alaihi wa sallam dooniitti fakkeessan.
doonii tokko kan gariin gubbaa kore gariin jala koree jedhan doonii tokko wajji koran gariin gubbaa kore gariin jala kore doonii kana eenyutu bishaan dhiyaata warra jalaa bishaan dhiyaatame amma bishaan dheebota warra jalaa kun asiin urannee baafannee dhunnu laata jedhanii aboo yoo asiin baafanne maal qaba maal asiin jara keenya irra baanee asiin dabarfachaa oollaa miti nama cinqinee irraa asumaan waraabbannaa jedhan jedhe warri olii kun yoo cal jedhee ijaan ilaale wajjin halaakaman jedhe nabiin sallallahu alaihi wasallam maaliif jennaan asiin uruu deema bishaan cinsennaan hunda jaraa wajjin fuudhee deemaa mire yoommoo dhiisanii yoo harka isaanii qaban wajjin najaa bahanii je itti gaafatamummaan akkanaa jechuudha hundi isaanii yoo dhiisan wajjiniin wanni laaqamtee isaan fuutee baati kanuma aayannii wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladhiina zalamuu minkum kaassa maaltu laqeen jirtu jechuudha maasirratti namuu lubbuu fi wajjin halaakamuuf deema waan halaakamuuf deemu jecha itti gaafatamni isarra jira baduuf deema bar dhahamuuf deema kanaaf jecha wannummaan laa tusiibanna alladhiina zalamuu maaliif na dhee hagoodhe abalu alaysa hunaka adl bala maalittiin khaliifaa si godhee dhaara wanni si dha'u me boqonnaa xiqqoo fudhannee walitti deebi'uuf jechuudha wayyaa fakkaata boqonnaa xiqqoo si fudhannee walitti deebina nu eegaa isiniin jenna. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولنا قبل دوبودا ورتدي من جرة مي قرآن ما قرآن هم ما فكات قرآن ما تيجي بالفكات ويتشودا سورة نساء كيست ربي سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ما يتشو الآية تغنمي وأسفي على المسلمين وأسف قرآن كان كيست يوقاد بتكون لما تكون أمة تكون تأذى أمة كل مرة دانغا وانتي خياتي أسيء جنتي أسيء جنتي يا متجه تنلا لا تسمع كوتشو بوك yang ngomong dan nelat كوتشو بوك yang gang gamti kok dan nelat nama nukodin abe eenyu ma tawasana kana isinii dhaabee nu gaafii birattaati si fayyaa situ kocho bokee tiyanii bar nabiin sallallahu alaihi wasallam kocho bokee tiyanii bar kaartaa dachee yoo laalte kocho bokee fakkeessa nabiin kocho bokee kana irraa bar kocho bokee kana qoqqoodachuu jira bar goflaa bokeeti asiin koota asiin keeti ennee wani qoodachuu jira goflaa bokee keessaa wanga tokko nu geesse siisan keessaa wanga keessee rombeen aanne mateetti dura wanni fudhannu amwaala komisa fudhannu qabeenyi keenyuti hanga jalqaba qabeenyi abbaan du'e mucaarraa abbaan duunaani horiin kun akkaan beenutti horii mucaa yatiima kanaati horma yatiima kanaa rabbiin amwaalakum jedhe yatiima sanimi mucaa kanaatu kam ta'e nama tokko horma mucaa tokko sufaa jechuun sun kan guutumatti qabeenya isaa kana to'atee godhuu hin dandeenye qabeenyi badee khasaara bahuudha mucaan kun dhimma mucaa kanaa jenna kamma dhimma gurbaa yatiimaati bar horiin kasaati bar akkanutti weenitti quraan ammoo amwaalakum jedhi maali kan isin jechuu jiru kanaaf dhimma keessan jeefide maali horii keessan jechuu horichoo keenya dhimma isaaniitiif dhimma isaa dhimma sii dhimma hin jiru kan islaama keessa horichi keenya akkamitti mucaan keenya horichi keenya amaanaan ukkannamii hiyyummaa mucaa kanaa hiyyummaa keenya horii mucaa kanaa wabade maaltu narragaa maaltu narragaa ummataan miidhama biyya miidhama mucaan kun deebi'ee biyya irra ba'aa ta'a biyya miidhama miidhaa biyyaati miidhaa mucaa kanaa mucaan kun qabeenya kana ogaa amma fixe ka'ee balleessee fixe hiyyeessa ta'a bor mucaa kana gargaaruun hojii biraa dhaabnee akka gabbaanee waa'ee mucaa kanaa dhaabbanuu nu godha jechuudha biyyattii irratti ba'aa ta'a mucaan hegereen isaa badu mucaan ala kanaa waa xuuxaa jiru kun mucaan maarree ta'u kun miidhaa mucaa kanaa osoo hin ta'in miidhaa uummataati miidhaa hawaasaati. جعل الله لكم قياما جبران قبين ربي الأتوبة إسني قولي إسني بتجاجر يجوا مجانكم إسني خناك إما ساخ جو خنا جيسو ترجعات المسلمين إما ساو نجيم مسلم كي ستنجرو يجوا إما يبلوتي أتي إما خي بدينا خي بدينا خي ملكين كي ملكا إنا خي ميتان كي ميتا خي لكم نخي لكم خي كساران كي كسارا كي wanti kee hundi kiyyaa qofaan ibsama mana islaamaa kana keessatti kanaaf islaamummaan amwaalakum je qabeenya keessan horiin mucaa yataamaa tokko ka horii barreessu amma quraan asirratti nyaadhaa jechuudha wanni tokko hime waan tokko hime walaa tu'tu sufahaa'a amwaal gurbaa horii balleessuu jiru tokko hoggoo argine
أسرت فكينيا أصولياتي من تين النبي صلى الله عليه وسلم عليه حجري باب الحجري جرى بلوه ست حجري مالي النان هو منام تقو اتفيد من أركو معاذ الرتي حجري النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو مساتي أكن فيد من جيرة تشوف يجو مالي النان سرقة كنا تفيد أنا بتشوفون بولا ركوتي بهامي كنافس كنا فيدا نبي هو ما إساء كان الرتي هشجي حجري دم دمي إساء دم حواس إسلامات فيتيتي أصدبي وطاع بابرابات وجنس باسر التا إساء بيلا جرفنا أما صفاء وجوج ربين هورين كنا نمشي يتيمة أو في تو بيتشال لالو يشوف تو أبو لالو يشوف نما هوري إساء بلس ولا لا هوري جيس ندن دنيا قافته مانجمنت تيم بيو أكادا واتكو جيبتون بيو قابين مخنا هو قانون دندو أما نما هدو تبر ولا لا خسارة جرا إسلام خيستي ولا لا سمورة بافونة كفلا من كسارو هندي نما متان نم تقول جرات متاكيتي يشوف إسلامات سمو يوم تو كيسا عقلي تاي عقلي سن هندا كينيا فعقلة كانوا مغافين سلان سيغافت فكينيا هم من مسلمة قبيني ني قبو هين قبو جنان نا ديبست قبايو غوجنو توكيو قباتي ومن اسلاما قبيني قبا توكيو بيكاتي ومن اسلاما بيكادا هانغا ام بيكوتي ونجي ام جيرو يچود ان شاء الله سغن تغنا فو كيسا تكمتا قودچ قوم في كمتا كوجي فايدم ان شاء الله اتي ديمنا هيا سرتما صفها هوجوجي وكنا قبينيا يتيما يوكنا نمتو قبينيا يتيما قفن رتين غوبتو وچ وربادي لا لما برنامج نكون قصتي لكو سلامة كنا لكوني في تندينيو نما قابانيس سمونيس هنكنا كابوتي أما ما نبي نبر صلى الله عليه وسلم كسان حجري يقول أن الرأينا نما عالما نما جاء من النبي كم عالما كي ستلو فجأة النبي صلى الله عليه وسلم عليه معازين سلفي ترى عالما كي ستلو فجأة يا ما عالما دروب فجأة معاذ بن جبل كان معازين وما تدري معاصني دروب بيكتوتا هوري رتي جرامي ما تدري برات هركيسا خنو ملن بيتو دانغا دبرتتانا دانغا تقولوا فيه نيو مخن تقافة من تشفقي ناقالي كان في سنجة تجرا كنما قواس انتينو اسمه سلا الراقل نما الربيكا نماتو قافي اني وريسا سبحانك تلفو سيمو وابتلوا رارف ما هو الافتلاء إسلام كيستي جولي داف قرماتا كنم مسلمني جولي فيني قرطا دينك دي تكني gaggeessuu ni dandeessi jee ilaala. Mas'uuliyaata takka takkaan itti kenneeti ijoolleen tun baadhachuu ni dandeessi jee yaada. Mas'uuliyaata kana xiqqoo xiqqoon itti kennaa qormaata kennaa fi deema. Ijoollee duute tana keessan gaa isintu akkasitti qorata. Kan abbootiin duute tana namni qoratu hin jiruuti wabtalu qoradhaa jee. Muslimtoota guutuutti kennee jechuudha. Wabtalu. Ijoolleen wabtalu jechuun inni tokko miti. Guutuu islaamaatti kenne. Guutuu islaamaatti kenne. Hattaa idaa balaghu nikah. Amma ijoolleen kun deemtee bakka mas'uuliyaa dhuunfaadhaan baadhachuu geessutti. Hangaa itti aanastum minhum rushdan. Yoo ijoolleen tun qabeenyicha ijoolleen tun waa gaggeessuu ni dandeessi jechuu irraa hubattan. Sirriitti eeggachuu ni dandeessi yoo hubattan. Fa'uu itti kannaa. Yoo ijoolleen sufahaa ta'an walitti dhimma ayata reefu kaastee. Sufahaa ta'uu yoo hubattan. Ittiin kenninaa. Ittiin kenninaa. Yoo si waan beekne horii balleessi ta'e horii bakka malee keessa ta'e ittiin kennina. Kan mucuma yatiimaa abbaan irraa du'e kana horii abbaa qabeenyaa mucaa ta'e kana qoradhaa achi boodatti kennaa horiin keessanii jechuu jira jechuudha. Shaakalanii waan jiraniif ijoolleen qormaata hedduurra waan baateef ni beekan jechuudha islaamni. Mee itti gaafatamummaa irratti gaafii kana insha Allahu ta'ala sagantaa keenya har'aa xumurreetii yaada. Mee itti gaafatamummaa irratti garaagarummaan nama muslimaati musliman ta'in maali? Gaafiin kee bareedaadha. Garaagarummaa bineensaa fi namaati. Garaagarummaa bineensaa fi namaa. Akkam oggoottu. Bineensi seera qabaa? Seera ni qabaa? Qabu. Akka isaatti qaba hin beeku. Hin qabu. Seera qabaannaan ni hasasan. Biiroo geeffamu qaba. Itti gaafatama ni qaba. Yoo nama ajjeesee hin gaafatan. Kun seera ittiin bulu. Sawaabaa fi haxaa hin qabu kun namichi. Kan amanaan fuudhiin kun, kan jalqabama amanaan qeebaliin kun sawaabaa fi haxaa waan hima jennuu hin qabu. Namichi waan if madaaluu hin qabu. Seera ittiin if madaaluu hin qabu jechuudha namichi kun. Lammaffaa galma hin qabu. Bineensi. Kan biraa bineensi kamuu waa'ee ifii qofa yaada. Waan namaa yaada. Muslima jechuun nama waan ifii qofa hin yaadne waan biraa bal'aa yaadu jechuudha. Nama if qofa naasu. Ara muslimni sadarkaa wanta gaddeebi'e laaloo kan salaata eegaltu iyyaaka na'budu jedhu. Si gabbarra. Kophaa kee jechuudha. Salaata jammaadii si salaata mana keessatti jechuudha. Iyyaaka na'budu si beenya. Kophaa kee halkan salaata jirta bara. Nam tokko miteeti muslimni. Jiruu isaa jiruu nam tokkoon jiraatu jechuudha. Jiruu dhuunfaan jiraatu gamtaan. Yaadni isaa ture tokko miti. Yaadni isaa. Yaadnummaan aqli isaatu
مسلم تقوم وإلا خليفة يجي جبر سرين خليفاني نما واقف في فوان برا فرته جرو كرسي كلام ما أنت وانا تتر الرقبة خليفة أنا قلت إنما فكينا إيه خليفة كوجا وان برا جرا 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 بر إسلام أما سرتي نما مسلمات وكوجتشوني أمة بيا أفهم إساتي في أمة نما اتجاهه وان أفيق أفا أصو يانne وان براتي سيادو ويشو خنا فوق ربي قافته فوق خداتوس الآن صار لي أدى خنا هندي ساتو أكبر أكون كاسو خنا فيما التحيات وجنة سلال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين علي جنة السلام علي جنة أنا مسلم علي جاي ونرى تربين مسلم دعاء قولت إهدنا ونرى تربين مسلم كبين يدور كتير ستين مسلمين وقالوا فو كارتي نساء كارتي خليفة مات وقرب بقافته كبين يلا فرتنا كنيتسن أمتنا كنيتسن هندا أكدن داوتي جيه قافته أرى أنا جيه سلا أكاس جيه قافته شو أبى توري كسر سلامات أنا جيه دبته جرمه بكم هندا خلاص آخر سمجان ساتو خزين جرو خلاص آخر سمجان ساتو خزين جرو تنمو أكا كافر خلاص تطلع تجريتشون ناكن سلا أكان جراد سوجي جرا إفيبس جراد يون جراد ونينا كنيتس أولا نانجت أولا غرغري نانجت تروتا نانجت ترى نانجت بيا نانجت مؤمنا نانجت وانا كنيت ديلس إني بيتا وان سن جهو نتكني شو قام فأما من أعطى جتي يون يادين أعطى الدبرة ما نخنا تنجاني غافنان باجي رسول الله ولا العفو وجه قرآن ولا العفو نرى ونرى هفيك إنه نكن نجي غافة سلا أرنا منك أبا إنه بره الردون سا سر نما مكينان ديمو متي نمني كم تانا ماتي كنا متأجامتي سام مكينا بتنا نولالو يدني أكست إني مو مكينا سنو أكتي قول ولا له إساون جيني تشوفيه وان إسقه نما تدبر رومتي ونين ندرك على تيجر الردون ما تك أبا يتوار ربار مسكينة أبين جانغانو وسيخنا نكمل قوة جيتين غافة ديرو يدو مسلمة وان تقولونكم خان أمانة دليل بتخلنا توان نايم ولا باكر والله العظيم تكيسيتين مليون جام ما يسيخنا نكمل قوة تانجال خان أمانة ربي نتخلنا قدام تنجتو أكو ولا له أكستاتو إيسي ربي سنكرتنا مبودا دروانه وجدتو في تجيبودا ربي ناكرة تانجال كنافو نمني إسلاما وني نتين نما براو كافر الرعدته أفق فرتين أولو بينين سيجون كواي في قفا ياتو جيجو مي أسمانو غافي كيني مرة جرة دموف ديمتي بيتا ساعتين كيني دمي جرة غافي تكونين سي غافت هندا إسلامات اتقافة من عنجت مسلمات اتقافة من عنجت مي فكينيا فرد هرّا خراد أبتي كورو دو كنا نجار تامي فرد غاري نمني في أتي دلوم نام فقط إيش إني اتقافة مي كاكيت مسلمات غافت أكمل نما برا في أتي في ديار كتير ربي يسكنير يسكنير أمانة كم بعد تيسا أبان في داغول كنا في مسلمون ندور وري اتقافة مما كنا بيخه نور الله تجي عمر النجنيه رضي الله عنه أتشلان عراق كيساجي قال لي فردي تكا مو قال لي تكا كفت أنا نقافة عمر ما خرا دليل سوق لبدجي أبا فردا قافة أبا قال قافة جنير أنا عمر اتقافة مما كنا كم سنة قيمتي جنان أكيد ندقامتو قال لي تكا عراق كيسا يوقت انترت أنا نقافة جيتي ندقامتي جي عمر خناكم من الإسلام أدور وني تولشن بكا فردي هرن دور المنا ما خنا تجاجلتي تورا تابوم استدايتي كونوا فهمتم من الإسلام إجاري سورة ما بوم أشتولي بكا سورة ما بهورين كبا أمني تجافة فرد كبا هري كبا ولا هؤلاء هم المسلمين لا حول ولا قوة نما تجاجلا به اتدت بيكون اتهارا بافتو يوكاو تجراتو قبا غدني فيچو أمة الإسلام خيستي بكا دبرتين بكا أبدي دايتي تجرات كان غودي ديمي وري مسؤولية نرجت جچو بره دبرتين بمراتي وفا دباتي وفا ودبدي باتي بكا سين أوقاف خيريات مني قباي في جرا نياني قباي في جرا چيسيچ قباي في جرا eegumsa qabdi cufaadha dubartiin bakka dhabde martichi dhayti hatta isiin abbaa manaatii hojii wallolte illee achi dhuftee abbaa manaatii barbaaddata. Daawwattootaa fi hordoftootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya egaa akkuma amma isin arguu jirtan kana itti gaafatamni akkuma nabiin salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi hadiisa keessatti man lam yahtamma bi umuuri muslimiina falaysa minhum. نمني إما مسلمة إني مسلمة إسهيات شفنة إسان الراهي متجي نبي صلوات ربي وسلامه عليه فليس منهم إني مسلمة بيئسا كيس سجرو بيئ الددا كيس سجرو
yaadadhaa namni hundi bakka teenyutti ammaaliin godhaa dura sitti dhagahamuutu dursa sitti dhagahameera si boochisee ilmaan bakka tokko dhumuu jiran naannoo tokko keessaa rakkachuu jiraniif boossee beektaa rabbiin kadhattee fi hin iyyuu jirtaa rakkachuu jirtaa shucuura sitti dhagahameera bakki amantiin islaamaa sirraa barbaaduu jirus bakki nabiin sitti himuu jiran salawaatu rabbii wasalaamu alayhi man lam yahtamma bi umuuri muslimiina falaysa minhu namni inni muslimaa isatti hin dhagahamne yookaan isa hin yaachifne isaan irraa himiti an ummata islaamaati ummata islaam hadiisuma kana bichaa madaallii godhadhuuti miizaana godhii waan gootu dhiisi dura sitti dhagahame sitti dhagahame hamii hadiisana madaallii godhadhu sitti dhagahamee jira yoo sitti dhagahame dhuguma ati muslima keessa jirta yoo natti hin dhagahamin isatti hin dhagahamin falaysa minhum nabiyyi salawaatu rabbii wasalaamu alayhi muslima irraa himiti jee dhimma kana eega sitti dhagahamee booda akkamitti dhimma kana bahachuu danda'u waan jedhu insha Allahu ta'ala haala kamiin dhimma kana ofii gaggeessina akkamitti gaggeessina astaayii dhimma biyya biraa tokko akkamitti gaggeessa astaayii dhimma narraa fagoo tokko kan itti dhaquu hin dandeenye an nama dhabaa tahee waan qabeenyatti haajamu akkamitti gaggeessa dhukkubsataa tahee waan fayyaatti haajamu akkamitti gaggeessa waan jedhu sagantaa itti aanu keessatti insha Allahu ta'ala waliin itti deebina wassalaamu alaykum wa rahmatullahi jimmaan jiru yookaan harargee jiru yookaan baalee jiru yookaan addunyaa gubbaa'u jiru. Anaan elburaa eegaa jeen qabu biyya. Amma bakka dhufee kanatti itti gaafatamummaan iddeen jiru kun kasaati. Wallaa. An amaanaa anatti kenname. Anam addunyaa kana guutuu aadamu waan mul'atu. Aadamu qofa jechuudha. Laman jiru.